Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumtu keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif isaa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya dubbii amantaatiin boqonnaa lammaffaa sirna uumamaadha barachaa kan jirru. Barumsa kana kutaa ja'affaatiin uumamtoota guyyaa wiixataadhaa fi guyyaa kibxataa jennee isaaniin barannee adda ba'uun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa immoo kan barannu uumamtoota guyyaa ittaanan kan guyyaa afureffaadhaa fi kan guyyaa shanaffaa kan ta'an kan barannudha kan ta'u. Waaqayyo Abbaan keenya nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedha feeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan guyyaa afureffaa kan ta'e guyyaa roobiidha. Uumama guyyaa roobii yommuu ilaallu akkuma guyyoota jalqabaa Waaqayyo maal taasise guyyaa kanatti jalqaba guyyaa kan argamsiiseera. Guyyaa roobii kan jedhamtu turre guyyaa yeroo kanatti argamte jechuudha. Guyyaa roobii erga argamtee booda guyyaa kanatti Waaqayyo uumamtoota sadii uumeera. Isaanis biiftuu aduu kan jennu jechuudha. Addeessa ji'as jennee kan waamnuu fi urjiidha. Isaan kun sadan uumamtoota guyyaa kanaati. Waaqayyo uumamtoota kana maaliif uume jennee akka faayidaa isaanii irraa ka'uudhaan yeroo ilaallu maalidha? Barattiif lakkaa'uudhaaf uumamaniiru. Barri kan lakkaa'aman guutummaa addunyaatti tarii biiftuudhaan ta'uu danda'a. Akkasumas ji'aan addeessaan jechuudha. Haala kanaatiidha barri kan lakkaa'amu eessattuu kanumadha. Tajaajilli isaanii guddaan tokko kanadha jechuudha. Akkasumas yeroo ittiin dabarsuudhaaf yeroowwan kan darban maaliitiidha? Isaan kanaadha jechuudha. Guyyaan kan ta'u kanaan galgalli kan dhufu sanaan karaa ji'a haala kanaatiin ni beekama. Umurii ittiin ibsuudhaaf umuriin waa tokko waggoota amma kanaa jechuudhaaf waggaa sana maaliin lakkoofna yookiin aduutiin lakkoofna yookiin immoo ji'aan lakkoofna jechuudha. Sanarraa ka'uudhaan waggaa jennee umurii bara dheeraa ibsuu dandeenya. Kan biraan immoo nyaataafidha. Guyyaa ba'anii nyaata biqiltoota ifa aduu yoo ilaalle biqiltoonni nyaata kan qopheeffatan kan argatan karaa sanaadha. Jireenya lafarratti akka jiraatu akka gaggeeffamuudhaaf biiftuun ni fayyaddi. Kanaaf biiftuun kanaafis ni oolti jechuudha. Kanarraati addatti garuu namoonni baay'een maal taasisu faayidaa uumamtoonni kun hin uumamneef kaasuudhaan barumsa mana kiristaanaa faallessu. Akkasumas Waaqayyo wajjiraan kan namooti wal buusu kanneen barsan immoo ni jiru. Isa kana sirriitti adda baasnee beekuun nurraatu eegama. Carraa kan jedhan ni jiru. Namoonni carraan kee maalinni carraa maalii dhatte guyyaa maalii dhatte jechuudhaan wanta hin jirreef wanta hin jirre jechuudha fidanii jireenya namaatti galchuudhaan isa dhugaadha. Waaqayyoon namni akka inni gaddisiisu namni Waaqayyoon maal akkamitti haala kanaatiin na uumte abaluuf haala kanaatiin uumte an akkamittiin carraa kana ta'e namoonni akka Waaqayyo hojjetaa walitti bu'an kanneen taasisan wanta jiranidhaa fi urjiin jireenya nama tokko irratti dhiibbaa wanta qabdus hin qabdu. Waaqayyo urjii kan uume tajaajiloota warreen asii walitti kaasne qofaafidha malee dhala namaa akka isheen murteessituudhaaf miti. Namoonni maal jedhu urjii kaasuudhaan urjiin akka isheen jireenya dhala namaa irratti dhiibbaa qabdutti kaasu keessumattuu falaasamoonni warreen kan Giriik durii isa kanaaf astroloojii jechuudhaan maqaa haala kanaadhaan waamuudhaan waggaa tokko bakka meeqatti qoodaniiru sirni isaa jechuudha isaan akka lakkaanitti bakka 12tti qoodaniiru. Kana booda 12ttis immoo tokko ishee ammas bakka soddoma qoodaniiru. Soddomachuun guyyoota jiran jechuudha. Soddoma kaanii
soddomittis keessaa tokkoon ishee guyyaa tokko bakka buuti ishees bakka 24tti qoodaniiru. Kana booda namni tokko waggaa kana keessa ji'a kana keessa gaafa guyyaa kana sa'aatii kanatti dhalate gaafa jedhamu kanneen kan hundumaadhaaf maqaa urjiidhaan moggaasaniiru. Urjiiwwan samii ajan jechaadha maqaan moggaasaniiru. Guyyaa kana sa'aatii kanatti kan dhalatu urjii akkasiitiin waamama. Namoonni waggoota naanna'anii dhufan yeroo hundumaa guyyaa kanatti sa'aatii kanatti kanneen dhalatan urjii kanaan waamamu. Kana booda amalli isaanii beekamaadha. Hojiin isaanii beekamaadha. Gara fuulduraatti maal akka isaan ta'an hundumtu beekaa sanumaan murtaa'ee lafa taa'eeraadha. Annaa kun sadhugaadha baay'ee kan nama gaddisiisudha. Amantaa keenyaan tasa kan hin deeggaramne Waaqayyo waa tokko kan murteesse hin qabu. Dhalli namaa bilisaan uumameera. Kana booda wanta barbaade hojjetee jijjiiramuu danda'a karaa foonummaa isaa ta'u karaa hafuura isaas yoo barbaade amantaa qajeelummaa hordofee jireenya gaarummaadhaan jireenya gaarii kiristaanummaa yoo jiraate mootummaa Waaqayyo gala. Lakkiin barbaadu amantaa kan biraa kan wanta barbaade hordofee immoo akkuma hojii isaatti wanta hojjeteedhaaf gatii isaa argata. Malee Waaqayyo abaluudhaan itti gannata galtaa ati si ol galta jedhee wanta uumee fedhan qabu. Waaqayyo kan nama dhibu hunduma keenya walitti jaallata. Unkaan warreen amantaa jirru mitiitu bakka hundumaa kanneen jiran nama ijoollee addaa hundumaachuudha hunduma keenya waluma qixxeenu jaallata. Jaalli Waaqayyoo kanaatti. Garuu namoonni kun bakka kan kee Waaqayyo dursee murteesseera jechuudha. Jireenya namaarra dhagaa kanneen ka'an namni akkan hojjenneedhaaf urjii kana keessa dhalattee beqqaatii amalli kee yookiin nama gaarii taataa yookiin nama haaruu taataa deemtee gara fuudhaatti kadhataa taataa yookiin immoo sooressa taataa yookiin hiyyeessa taataa kana taataa jechuudha. Ganaa mucaan kun dhalatee guyyaa lammaffaa yookiin torbeetti murteessanii lafa kaa'achuudha. Urjii lakkaa'uudhaan. Kun garuu soba kan ta'e tasuma kan hin beekamne karaa amantiis kiristaanonni kan asitti beekuu qabna jechaadha. Guyyaadhaas ni jiru biyya keenya keessas immoo bakka baay'eetti abbootonni keenyaa fi harmooliin keenya dhugaatti fokkaachuudhaan deemanii namoota adda addaa gaafatu. Mucaan kun guyyaa akkasii dhalate maal carraan isaa maali? Aniitu carraa gaafatu. Kun sobdootadha. Waa tokko wanta akkasii hin jiru. Diyaabiloos laphee namoota akkasii keessa galuudhaan namoonni kun yoo tamanan wal fokkeessa. Kana booda namoonni kun dhugaa jedhanii fudhatu gara fuudhaatti akkuma namni itti mukuun akkuma inni amala kanatti hime namni kun amalli isaa akkuma sana gaafa ta'ee mul'atu namoonni kun ni amanu jechuudha. Garuu maal kan taasisu diyaabiloosidha. Laphee bakka hundumaa keessa galee gaafa namoonni amanan wanta sana wal fokkeessaa jechuudha. Mucaa dhalatte keessa singala. Kana booda malee ishee kallattii namichi itti hime sanaan akkuma sanaan sirreessee baasaa jechuudha. Annaa namoonni kan dhuguma jedhaniitu fudhatanii urjiin jireenya namaa murteessiti jedhanii amanu dogongora guddaadha. Hin jiru jechaadha wanta akkasii. Urjiin kanaaf hin uumamne Waaqayyo urjii kan uume kanneen tajaajila ammaatti kaasneef darbee namoonni baay'een deemsaaf tajaajilamaa turan amma guyyaadhaa teknooloojiin kun osoo hin dhufiin kaartaan kallattii kan agarsiisu osoo hin dhufiin urjiitiidha. Bakka tokko bakka biraa kanneen deeman galgala jechuudha. Kallattii kan ittiin beekan urjiitiin malee wanta biraatiin miti kana kanaaf uumamteetti malee jireenya namaa irratti urjii waa tokko faayidaa miidhaas hin qabdu wanta murteessus immoo hin qabdu. Waaqayyoos jireenya namaa kan murteesse hin qabu. Hundumtuu karaa biyya lafaa ta'es yoo hojjete yoo amma dafqa isaa gadi buuse hin jijjiiramu. Yoo lafa taa'e immoo hin jijjiiramu. Bakka kanumadha. Sijjammar karaa amantaas namni osoo hin dalagin nyaadhu kan jedhu hin jiru. Kitaabni qulqulluun kana asirratti dhugaa ba'a. Eenyu taanaan hojjechuu qaba. Qulqulluun Phaawulos ikkoo wangeela lallabaa fi halkan immoo taa'etu hojii hojjechaa ture ikkoo. Maaliif kan nama ba'aan ta'u jedhee jechaadha. Innaa haala kanaatiidha. Namni dalaguu qaba malee carraan jedhamu hin jiruudha. Kanaaf haala kanaatiidha. Uumamtoonni kun egaa fakkeenya qabu akkuma guyyoota warreen darbanii guyyaa roobii keessa kanneen uumaman kun kabajni isaanii wal caala. Urjii aduu ji'a gaafa laallu kabajni isaanii hunduma aduun ni caalti. Jiin immoo urjiira ni caalti. Urjiin immoo kan xumuraati yaa'u kanuma garuu waan ta'eedha jechuudha. Kana qulqulluun Phaawulos maal jedheera tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 41 yommuu laallu kabajni aduu tokkodha. Kabajni ji'aas immoo kan biraadha. Kabajni urjiis kan biraa jechuudhaan kabajni isaanii adda babaaseera. Kabajni kun maalidha? Haala kanaatiin wal cacaaluun isaanii kabajni qulqullootaas akkuma kana adda adda ta'uu isaadha. Gooftaan keenya maal jedheera? Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 irratti waa'ee firii gaafa barsiisu waa'ee sanyiidhaaf firii firiin karaa gaarii buute suni
tokko isheen bakka lafa gaarii buute sun maal taate tokko firii 100 laatte tokko firii 30 tokko immoo firii 60 laatte jechuudhaan dubbateera. Innaa kun firiiwwan kun hundumti isaanii mootummaa Waaqayyoo galu garuu maadha kan wal caalu kabajni isaaniidhaaf qabsuurri isaanii wal caalaadha. Kanaaf haala kanaatiin qulqullooti fakkeeffamti. Biiftuun fakkeenya qulqullootaati tokkoon taati qulqulloota maaliif biiftuu yeroo hundumaa ifa isheedhaan jabaatte akkuma jiraattu qulqulloonni amantaadhaaf hojii gaarii isaaniitiin cimanii wanta jiraataniifidha. Akkuma kanaa biiftuun faallaa kanaas immoo fakkeenya cubbamootaas hin taati. Maaliif biiftuun ifa isheedhaan cimte akkuma jiraattu cubbamoonnis ammam yeroo dhalatan qulqullootaa ta'an malee garuu hojii isaaniif hammina isaaniirraan kan ka'e yeroo hundumaa hojii isaanii cubbuu qabatanii cimanii wanta jiraataniif kanatti ni fakkeeffamte jecha tokkos. Addeessi fakkeenya cubbamtootaati. Ifni ishee guutuu taateedha kan argamtu. Garuu maal taati suuta jedhaatu badaa deemti jechuudha. Cubbamoonnis akkuma kanaati. Yeroo uumaman cubbamaan hin jiru hundumtuu qulqullummaadhaan uumamne hundumti keenya. Garuu cubbamoonni maal taasisu qulqullummaa isaanii kun suuta hojii isaanii hamminaadhaan gadhiisaa deemanii dhumarratti dukkanaa'u jechuudha. Kanaaf karaa kana cubbamatti ni fakkeeffamti. Akkasumas immoo warreen fakkeenya gaabbii galanis hin taati addeessi akkamitti. Addeessi jalqaba ifa guutuu qabdi. Kana booda ifa ishee gadhiisaa deemte ni dhaamti. Kana booda ammas turtee naannotee maal taate ammas guuttee dhufti jechuudha. Cubbamoonni warreen gaabbii galas akkasumadha. Yeroo hundumaa gaabbii galanii gaafa ka'an ammas addunyaa irratti qulqullaa'uu wanta hin danda'amneedhaaf ammas cubbuudhaan ni kufu ammas deebi'anii ka'u jechuudha. Kanaaf kun kiristaanummaa sirriidha kun. Kitaabni qulqulluun mataan isaa maal jedha? Qulqulluun yeroo torbanii kufa ni kaasa jechuudhaan dubbata. Qulqulluun jechuudha. Qulqullummaan kan hin kufne miti. Yeroo hundumaa kufee kan ka'u qulqullicha Efreem dubbateera. Ni kufnas ni kaanas jechuudhaan dubbateera. Kanaaf kun kallattii maal fakkeenya namoota gaabbii galanii ni taati jechuudha. Kanaafuu wamoonni guyyaa roobii sadan haala kanaatiin jireenya kiristaanummaa keenyaas fakkeenya kanneen nuuf ta'an Waaqayyos samiidhaan gadda kan baranne xeefera naannoo akka isaan jiraataniidhaaf kan isaan uume uumamtoota kana sadanidha jechuudha. Kan shanaffaa immoo uumamti guyyaan itti aanu guyyaan shanaffaa guyyaa kamisaati. Guyyaan kamisaa uumamtootaaf guyyaa shanaffaati. Guyyaa kanattis Waaqayyoo akkuma warreen duraa baranne sana jalqaba guyyatti kan argamsiiseera. Kana booda maal jedhe bishaan lubbuu qabeeyyotaa argamsiistu jechuudhaan uumamtoota sadii bishaan irraati akka isaan argaman taasiseera. Sirna uumamaa boqonnaa 1:20 kitaaba qulqulluudha yoo dubbisanii argan. Isaan kun isaan kamidha? Walumaa galatti bineeldotaa fi bineensota warreen bishaan keessatti uumaman jechuudha. Kanneen miilaan deddeebi'an ni jiru. Kanneen lapheedhaan fooqan ni jiru. Akkasumas immoo koochoo baasuudhaan kanneen balali'anis immoo ni jiru. Uumamtoonni kun sadan bishaan irraati kanneen uumaman bishaan kan argamsiiste jechuudha. Amala foonii arfanuu ni qabu. Fakkeenyi isaanii maalidha kan jedhu fakkeenya gurguddoo qabu. Uumamtoonni kun bakka tokkotti kan uumamanii bishaan irraa uumamanii kana booda garuu bakka jireenya isaaniitiin immoo maal adda addummaa ni qabaatu bakka jireenyaadhaani. Isaan kunis haala kanaatiin tokko warreen kanneen bishaan keessatti uumamuudhaan bishaan keessa achuma kanneen cimanii jiraatan ni jiru. Walakkaan immoo maal ta'aniiru bishaan keessaa bahuudhaan kanneen hafan ni jiru. Sadaffaarratti immoo takka bishaan keessaa ba'a deebi'anis immoo bishaan itti deebi'a takka lafarra takka bishaan keessa jiraata bakka lamaanuu kanneen jiraatan ni jiru jechuudha. Isaan kun fakkeenya gurguddoo qabu. Warreen bishaan keessa jiraatan fakkeenya maal ta'anii gaafa laallu fakkeenya kiristaanota erga cuubamanii booda jabaatanii jiraatanidha. Cuubamanii jabaatanii kanneen jiraatan jechaadha. Akkamitti jabaatu seera Waaqayyoo eegaa gaa'elaan yoo ta'e gaa'ela takliidhaan murtaa'anii hojii hojjetanii wanta argatan dhumaadha kurnoo kaffalaa kan dadhabe gargaaraa kan daare daara baasaa kan beela'e nyaachisaa obaasaa jireenya gaarii kiristaanummaa guutuudhaan kanneen jiraatan isaan kun amantaa isaaniitti erga cuubamanii booda cimanii warreen jiraatan akkuma warreen bishaan irraatii uumamanii bishaan keessatti afaan sanaatti fakkeeffamu jechuudha. Warreen lammaffaa immoo bishaan keessatti erga uumamanii booda maal ta'anii keessaa bahuudhaan lafarra warreen jiraatanidha. Isaan kun immoo fakkeenya namoota amananii erga cuubamanii booda kaadumsaan immoo mana amantaarraatii warreen adda ba'anii hafan jechuudha. Isaan kun fakkeenya kanaati. Cuubamaniiru
akkuma bakka bishaanitti isaan kun dhalatan isaan kunis bishaaniin cuubamanii kana booda maal ta'anii bishaaniin gaafa jennu bishaan kana garu kana jechuu keenya miti. Inni kun cita cuubbaadhaas itti kaasuu nu barbaachisu erga cuubamanii booda garuu kaadumsaan ganumsaan mana kiristaanaa warreen isanii ba'an kan akka Aariyoos kan akka Meqdooniyoos kan akka Nisxiroos yoo kaasne akkasumas immoo guyyaadhaa warreen jiran isaan kun amantaa isaanii dhiisanii warreen ba'an fakkeenya kanneen fakkeeffamanidha. Warreen sadeeffaa immoo bishaan keessaa takka ba'a takka immoo seenaa warreen jiraatan isaan kun fakkeenya warreen kamiti namoota warreen takkaa gara amantaatti deebi'uudhaan deebi'anii immoo ganumsaan keessaa ba'uudhaan ammas deebi'anii achis isaaniif hin ta'uudhaan ammas gara mana kiristaanaatti kanneen deebi'an ammas asis immoo deebi'anii achi kan deddeebi'an raafamaa kanneen jiraatan jechuudha. Takka bakka tokkotti osoo hin murtaa'an osoo hin jiraatin gaafa inni kun dhufu kan inni gaariitti fakkaata sana fudhatanii ammas achi dhaqu gaafa siiti kan dhagaan inni kun gaariitti inni kun dhugaatti fakkaata as deebi'u cimina kan hin qabne jechuudha. Yeroo hundumaa akka barbaadan kanneen ta'an isaan kun fakkeenya warreen kanaati. Haala kanaanis dhugaadha jireenya kiristaanummaa namaa wajjiraan wal fakkaatu jechuudha uumamtoonni kun. Egaan isaan kan hundumaa Waaqayyoo maalirraatu argamsiise bishaan irraatu argamsiise bishaan keessatti kanneen uumaman jedhamu jechuudha. Akkuma yeroowwan darban kaasaa turre Waaqayyoo haala salphaadhaan kan inni icciitii baay'ee dabarsu. Uumamtoonni kun kan uumaman akkasumatti wanta tajaajila kennan qofaaf osoo hin taane karaa kanaallee akka isaan barumsa ta'aniif waan ta'eedhaaf kana kan hundumaa gaafa laallu sirrima kitaaba qulqulluu guddaadha kun jireenya kiristaanummaallee irraa barachuu kanneen dandeenyu waan ta'eedhaaf warreen kun hundumtuu dursanii fakkeenya ta'uudhaan haala kanaatiin Waaqayyoo isaan argamsiiseera jechuudha. Guyyaan xumuraa guyyaa jimaataati. Asitti uumamtoonni afur uumamaniiru. Uumamtoonni sadii akkuma warreen jalqabaa kanneen ta'anidhaa fi kan afuraffaa garuu uumama addaadha. Isa kana waa'ee namaa kutaattaa kan barannu ta'u isaan kana garuu amma ni ilaalla. Uumamtoonni guyyaa jimaataa isaan kun akkuma warreen kan kamisaa guyyaa uumamtoota sadiidha. Miilaa warreen deddeebi'an lapheedhaan kanneen fooqanidhaa fi koochoodhaan kanneen balan isaan kun lafarraa argamanii maal jedhee Waaqayyo lafti uumamtoota jiraatoo akka gosa isaaniitti haa baastu jechuudhaan yeroo inni dubbatu yeroo inni ajaju kallattii maal lafti ni argamsiiste jechuudha. Uumama sirna uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 24 gaafa laallu haala kanaatiin uumamtoota kana sadan argamsiisteetti. Kan afuraffaa immoo namadha. Waaqayyo nama dubbiitiin miti kan inni uume ni beektu hojjechuutiin nama kan uume harkaan qaqqabuutiin jechuudha. Amma kanatti kan uume garuu callisuudhaan warreen jalqabaa 7 uume amma ammaatti kan ilaalle 14 immoo maal ta'e uume dubbachuudhaan uume kanaaf dhala namaa garuu harkaan dalaguudhaan uume jechuudha. Uumamtoonni kun sadanii fakkeenya guddaa kanneen qabanidha. Lubbuun isaaniif foon isaanii akka kan namaa miti. Lubbuun keenya nuti lubbuun dhala namaa maalidha gara fuulduraatti kan barannu amala fuuraa qabdi amala lubbuu sadan qabdi. Isaan kun garuu amala lubbuu dhiigaa qofa kanneen qabanidha. Lubbuun isaanii dhiiga isaanii qofaan kan murtaa'u jechuudha. Dhiigni isaanii yoo dhaabatte lubbuun isaanii achumaan baddeetti jechuudha. Kan dhala namaa garuu akkas miti. Lubbuun dhiigni namaa dhaabbatte jechuun foon namaatti kufa malee lubbuun namaa jireenya bara baraa qabdi ni deemti jechuudha. Garuu kan isaan kanaan lubbuun isaanii lubbuu dhiigawaa jedhama. Lubbuun isaanii dhiiga wajjiraan kan deemuuf kan dhaabbatu qofadha. Uumamtoonni kun maatti fakkeeffamu fakkeenya du'aa ka'umsaati. Du'aa ka'umsaati. Lafti akka gosa isaanii uumamtoota kanaa baaftu jedhee Waaqayyo ajajetti jiraatoo kanneen turan amaloonni foonii arfan jireenya argatan akka uumaman guyyaa dhufaatii gooftaas immoo namoonni bakka adda addaatti kufanii du'anii turan. Bineensaan kan nyaataman, kan awwaalaman, bishaaniin kan nyaataman, lafeen isaanii foon isaanii guggubamee kan badee akka qulqulloon namoonni keenya harkaatti darbanii jiru eebbi isaanii nurraa bulu. Kun hundumtuu sagalee gooftaa sagalee dhaga'uudhaan maal ta'u kaanii akkuma dhaabbatan jechuudha. Fakkeenya kanatti kan fakkeeffamudha. Qulqullichi Phaawulos ergaa isaatti dubbateera. Boqonnaa 15 tokkoffaa Qorontos olaalle kallattii waa'ee du'aa ka'umsaa argamsiisa. Kun kallattii kanatti kan fakkeeffamudha jechaadha. Uumamtoonni kun sadii ta'uun isaanii immoo maal agarsiisa? Yeroo dhufaatii gooftaa faaggaa afuufamudha. Faaggaa qulqulluun Mikaa'elii afuufu faaggaawwan kun si'a sadii afuufamu. Inni kun kallattii uumamtoota kana sadii ta'uu isaaniiti. Kanneen lapheetti fooqanii fakkeenya faaggaa isa jalqabaati. Faaggaan jalqabaa irraa afuufamu. Amaloonni foonii arfan bakka jiranii hundumaa walitti qabamuudhaan akka osoo bakka hin socho'in kan hin sochoone ta'an reenfa ta'uudhaan jechuudha qofaa isaanii taa'u. Warreen miilaan socho'an immoo fakkeenya faaggaa lammaffaati. Faaggaa lammaffaa irraa afuufamu yaa ni beektu. Amaloonni foonii arfan wal qabachuudhaan foon lafee ribuu dhiiga ta'uudhaan reenfa ta'uudhaan reenfa lubbuu kan hin qabne kan jalqabaa walitti qabamu
kan ammaatti garuu maal ta'u reenfa ta'u reenfa ho'aa ta'uudhaan lafa taa'u kan sadeffaatti immoo warreen miilaan warreen baallee akkuma kaanii fiigan isaan sadeeffaa kun maal ta'u yeroo faaggaan sadeeffaa ufamu hundumtuu ka'ee dhaabbataa jechuudha lubbuun itti deebite nama nagaa ta'etu ka'ee dhaabbataa tokkoffaa Qorontosiif wangeela Maatewos boqonnaa 24 yoo laalle isaan kan hundumaa ni arganna. Isaan kun kanatti kanaan haala kanaatiin faaggaawwan kun sadan fakkeenya uumamtoota guyyaa kanatti uumaman sadiidha jechuudha. Kanaaf dhala namaadha uumamni namaa barumsa biraadha. Namni akkamitti uumame kan jedhuudhaaf kutaattaanuun waa'ee namaa waa'ee mataa keenya kan barannu ni qabna. Har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deemnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.